jalqabdis dalagaatan yoo jalqabu baattis dalagaatana gaafa namni tokko waa'ee dalagaa waa'ee jijjiiramaa waa'ee guddinaa waa'ee milkiidhaa waa'ee makiinaadhaa waa'ee manaa waa'ee jiru tan ta'e fooyyeffachuudhaan namni sitti haasa'e eenyu wajjiniin haasayaa eenyu akka gorsituutti yookaan akka gorsaatti eenyuun fayyadamaa namni karaa san deemee hin beekne wanni inni itti haasa'u karaa san deemee hin beeku akkuma keetti. karaa kanarraa kana goobsu akkanaan tun maaltu si godhe jettanii kalagaa taate kanarraati murtii murteessu. Namni milkaa'uudhaaf bakka irra jirtan tana gahuudhaaf dhuftee kaleessa murteeffattanii fiduuf. Murteeffattaniiti deemtanii as jirtama. Bakka jirtaniif isintu beekaa. Milkaa'ina irra jirtanis isintu beekaa. Karaa irra jirtanis isintu beekaa. Murtiin isin kaleessa murteeffattan sun as isin fiddee jirti. Asii achi immoo murtii afaan tan isin fudhattaniitu karaa iddoo isin lakkaaffachiisa. Murtii akka murteeffatu deemta. Murtiin danteef murtii akkami murtii danteef hawaasa si murteessaa. Murtii tantee warreen karaa san deemee hin beekne si murteessaa. Murtiin tantee maalirratti hundootee murteeffachaa jirta. Maaliif reedduun keenya wanta qabuun fi ani dura deemneeti hiriyoota keenyatti yookaan maatii keenyatti yookaan nama karaa san deemee akka karaa san deemee hin beekne gaafatti. Murtiin teenya sanirra dhaabbanneetti murteeffanna. Murtiin sun dogoggora. Murtii tantee kunii fi murteeffachuudhaaf haate yoo jalqabdis dalagaatan yoo jalqabu baattis dalagaatana gaafa namni tokko waa'ee dalagaa waa'ee jijjiiramaa waa'ee guddinaa waa'ee milkiidhaa waa'ee makiinaadhaa waa'ee manaa waa'ee jiru tan ta'e fooyyeffachuudhaan namni sitti haasa'e eenyu wajjiniin haasayaa dubbii kana eenyuun akka gorsituutti yookaan akka gorsaatti eenyuun fayyadamaa namni karaa san deemee hin beekne wanni itti haasa'u karaa san deemee hin beeku akkuma keetti. Karaan isaaf dukkana nama karaa san deemee hin beekne abbaa fedhe yoo ta'e hin caqasin namni tokko yoo ni fubsatee eessa dhaqa mana yaala dhaqe. Ogeessa bira dhaqa. Ogeessa fayyaa bira dhaqeetti maaliin ta'e gaafata malee garaajan deeme. Ati murtii murteeffattu irratti garaaja deemtee abjuu tan ta'e firraatiin balleesse. Saniifuu murtiin tan ta'e daaraa murteeffattu. Boruu kan kee, ganna shanan kan kee, ganna kurnan kan kee haas deemu murtii ati har'a murteeffattu murteessa waan ta'eef hajjii ta'e ichee go'e. Qabxiin lammaffaadhaa guddachuudhaaf wanni si barbaachisu egaa murtii murteeffatteen booda murtii murteeffannee haalaas jalqabaanin dalaga jettee jalqabde maaltu si barbaachisa ani hojjettan gocha. Milkiin murtii qofa osoo hin ta'in gocha feeti. Warreen ta'anii haasawwan irra beekan hedduutu jira. Warreen aayidiyaan irra qabanillee hedduutu jira. Aayidiyaa san karaa gochaa yoo hin jijjiirre yaada qabdu sani yookaan waan sammuu kan keessa si deddeebi'aa san yoo gochatti jijjiirre hiikaa hin qabu. Namni hedduu waan gocha hin gooneef yookaan waan yaade san waan murteeffate san gochatti hin jijjiirreef achiin sosomu. Ganamallee guuhaa achumatti argaa hogguura furrii achuma jira, borullee achuma jira, gannaas deemullee achuma jira. Gochaan alatti jijjiiramni hin jiru. Saniifuu warreen irraan tana guddatan kun warreen irraan tana maqadaheessa ta'an addunyaa irratti warreen hedduu beekaniinis yookaan warreen hedduu yaadanii usanii mataanii haasa'anii warreen murtii kaleessa murteeffatan san gochaan dhugoomsaniitu irraan tana milkaa'ee jiru addunyaa kanarratti gaggeeffannaa jira. Qabxiin sadaffaa jireenya fayyidaa. Jijjiiramuu barbaadda. Guddachuudha barbaadda. Ilaalcha gaarii qaba. Ilaalcha gaarii jechuun maal jechuudha? Ani hin danda'u, ani hin qabu, ani qoruu hin danda'u, ani karaa dheeraa kana deemuu hin danda'u, ani nama na gargaaru hin qabu, ani maatii na gargaartes hin qabu, ani obboleessa na hin qabu biratti yoo xiyyeeffatu taate hin qabaatu. Saniifuu sammuu dantee maalitti himta? Waan qabdu, waan godhuu dandeessu, jijjiirama fiduu dandeessu irratti xiyyeeffadhu. Ilaalchi gaariin si gargaara. Ilaalchi gaariin dhaabbateetti gamaan harkasii qaba obboleettii obboleessi qabu. Ilaalcha gaarii namni ifii qabu, ilaalcha gaarii namni hojiif qabu, ilaalcha gaarii namni namaaf qabu. Definitely har'aan tana yoo milkaa'u baates boruu ni milkaa'a, boruu yoo milkaa'u baates iftaan ni milkaa'a. Saniifuu ilaalchi gaariin si fayyada. Fayyaa keetiif, gocha keetiif, milkii keetiif, jijjiirama kan keetiif. Jijjiiramuu barbaade taane ilaalcha gaarii malee ilaalcha negatiivii qabaatee karaa dheeraa deemuu hin dandeessu. Karaan sitti dukkanaa'a, karaan sitti dheerata. Gaafa kaan ifiifachiistee if hambiste jechuudha. Nam tokko si hambisuu hin danda'u milkeerra ilaalcha kan keessa hambisa. Saniifuu qabxii sadeentan bakka gaariitti hojii akka oolchitan taane dalagaa teessan keessatti jiruu teessan keessa ta'e jiruu mataa keessatti taa'uu ni dandeessan naajina addaa jabaaddaa milkii gara ta'uu si yaada shobu. Wow, amazing. Thank you, Mami. Galatoomi. Thank you. Hundi keessanuu galatoomaa. Thank you so much.